السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درس بي مقاك بوتونا تيمي بلسكي. والله مقامك يا محمد عمر أحمدين جامو. ترى. أنا جراد مقالة سعودية عربية مقالة مكة. محمد. إيه. أما يون سلالو جولي لما كبتة تاو جرتا. مالي مي حال أتكسر تكوني مال فكاتا جولي لما نفسي كوف أرجاجرا. أكاتا كيمي جباب ستنا هنا. والله هل كده يكون هاتي ورا بيجي نرى ركوبه. أكشت نرى خرا ربي ديمته دوته. عظم الله أجرك. أكشت نجولي وجيبونه ما كشت أجر. مال عندكم ستمو. إيه. مال ده. كوسته. باتي شمو جاه من الديمته ركوبه. كسم أنا مستشفى مطمئن بيجي خلنا نك جي ألم كمان أنا خمسة تتي من واحد دوته. أجمل تمريتان يجوا. أجمل تمريتان. مالتا بين ساني مالتا. والله دبي متاسيدا وسرطان نجني. سرطان نجني عملية متالا قرني. دائما مسنا قرتنكو نقابل الفاجئة ترباتي. تكان كون يجوا. تكان كون. اوكي يرو سنتي دائما تكونتوني. ألفا باتي ترباتي يجوا. ترباتي ترباتي. يسيني موتو دبي سرطان سموك قبل. سموك قبل. أكاسيتي أسرو عملية متالا برشينا متاسنا نقولين دلوقتي. الموت نجية تربان قراباسني. ilmoo sangaa hadaana mungkin qaruuraa biyya kanatti keessatti kunuunsa daa'immanii san keessa kaa'anii achitti ilmoon tun amma gaa alhamdulillah ilmoon haftee isin achumaan gaa reefaa amaliyyaa godhamte ji'a tokko kara ta'a ji'a tokko teessee haati reefaa amaliyyaa godhamte bulchiina mataa godhamte akkasitti manuma akkasii dubbatu. Daa'imti tun ilmee baatii torbaati jette ulfa garaati. Ulfa garaati. Isillee amaliyyaa godhanii baasan. Isillee amaliyyaan baatasin. Haadhallee amaliyyaa sammuu amaliyyaa godhan. Bulchiina mataa godhan. Wanni kun martuu maallaqa si barbaachisa. Akkamitti dandeesse? Wallahi waan takka mana hin qabu. Kan sila daa'ima kana riyaala 25,000 suudiidhaan na gaafatanii. Ani gaafsanii maallaqa waan hin keessan qabne jecha dhaqee bara jettanii hin qabu jee achi wawwaadhee basmaa godhee. Ati waan irraa eegamu farramee firmaan basmee ba'e. Maayidaa sun tola jechuudha. Yoo maallaqa sana hin kafalle biyyatti illee galuun basmaan qaba jechuudha. Basmaan nabbaa karaa mootummaa biyya kanaatiin. Waan kafalaniif jechuudha. Waan kafalaniif. Ka haadhaa sunoo. Ka haadhaa suni ammaaf nan gaafanne haadhas gaadoote amma ka haadhaa sanirra. Meeqa si gaafatanii ture dura? Amaliyyaa riyaala 100,000 ka mataadhaan. Ka haadhaadhaan. Ka haadhaa. Baatii tokko egaa mana yaalaa sanitti mustashfaan sun maqaan isaa hin? Mustashfaa Malik Abdallah Makka. Filmakka. Makka. Mana yaalaa sanitti osuma yaalamaa jirtu achumaan amrii taate jechuudha. Yeroo sanitti wanni si gaafatan qarshii 100,000 riyaala Suudiiti. Riyaala Suudii kan amaliyyaa qofa bas. Kan amaliyyaa qofa jechuudha. Karaajiidhaa sani raajiin guyyaa raajiin tokko takkitee riyaala 5,000 jenna. Torbanitti yeroo lama kaasanii san ji'a lama gaas torbanitti 10,000 ji'a lama. Ji'a lama akka mana dhaqetti shafaa taatee ergasanii amma ati ijoollee tana haatillee sirraa amrii ati ijoollee tanaallee amrii taateerti atillee rakkoo san keessa dabartee jirta ammaan immoo ijoollee kana lamaan qabattee taa'u jirta kateettu biyyaan baati namni biyyaan baa immoo hojii malee jiraachuu hin danda'u daa'imman kun nyaata barbaadanii dhugaatii barbaadanii manni kiraanaa sirra jira uffataa fi haffazaa aannan daa'imman kanaa sirra jira ammallee idaan mootummaa si bassamsiise yookiin ishaaraa si goosisuun sirra jira kana hundamee akkamitti keessaa bahuutti yaaddeeti dheete. Wallahi inni furmaata harma rabbiitiin eeggataa jira amma as keessa jiraachuudhaaf nama tokko kana hin biratti dhiifadhee gabbee akka namaa dalagadhee galuu hin qabu. Isaan wajjin taa'u jira qabadhee biyyattoonni bira jemma bifa mana deebi'ee amma tokko hin jiru. As keessa yoom bahanii baajee maallaqa idaa mootummaa biyya kanarra jira. Yoom biyyuma gahuu waan hin biyyaa qabu asitti deebisee nyaadhee fixeetiin jira. Aseetumaan gaanii rabbuma dhiisitumaan manuma keetti deebi'eetu manuma keetti taa'utti jira. Amata tokko ga'uun kan kee dhibee isiitiin waliin wal qabatee. Dhibee isiitiin. Egaa isiin hospitaala seentee ka'ee hangam daa'imti kun dhalatteen boodallee walittu amata tokko oli jechuudha. Daa'imti kun erga dhalattee baatii meeqa? Isiin baatii torbaffaa seentee Ramadaan. Haati warraa kee amrii taate amma baatii torba caalte jechuudha. Isiin eegdoote baatii 5ffaa kan jirti.
ilmoo Ramadaanan baasee isin fagaaf sangaa haa isin operaasyoon erga taateen booda baatii lama wannoo turte jechuudha mana hakimaa turte okay mana hakimaa egaa ilmoo tana deettee baatii lama eegar turteen booda yaalamtee fayyuu dadhabdee achumaan amrii taati jechuudha nallee raaji'u obboleeyyan keenya hundumti keessanuu addunyaa kanarra kan jiraattan har'a obboleessa keenya Muhammad Umar magaalaa Makkaa Saudi Arabiyaa keessa jirra. Akkuma argitan kana Muhammad Umar ijoollee lama ammateetiniin adda ofii mana keessa taa'utti jira. Haala jiruu isaa akkuma sagalee isaatirraa dhageeffattan ka armaan olitti isinii ibse kana taha. Walumaa galatti Muhammad maal isinirraa eeggata Muhammad yeroo ammaatitti qarqaarsa obboleeyyan isaa obboleewwan isaa guutuu addunyaarra jiran kana hunda eeggatutti jira. Kanaaf namni rabbiin isinitti dhiise Muhammad Umar cinaa dhaabbadhaa isiniin jirna. Waan namoota gara ittiin qarqaaramuu haala qindaaheen lakkoofsa bilbilaatii fi namoota qarqaarsa isaa kana guuran hunda isaa biitu Facebook irratti kan maxxanfamu ta'a. Kanaaf nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.